Barattoonni yuunivarsiitii osoo hin eebbifamin waggaa tokkoof barsiisuudhaaf akka dirqaman ibsame. Ministeerri barnootaa sirna barattoonni yuunivarsiitii eebbifamuu isaanii dura waggaa tokkoof hawaasa barsiisuu yookaas tajaajiluu dandeessisu hojiirra oolchuudhaaf karoora qabaachuusaa beeksisee jira. Ministeerri barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa amajjii 24/2017 qorannoo koreen dhaabbataa dhimma misooma humna namaa hojiif teekinooloojii mana maree bakka bu'oota uummataa dhiyeessan irratti sababa bu'aan barattoota qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa gadi aanaa ta'e ilaalchisee waa'ee karoora barattoota yuunivarsiitii ibsanii jiru. Waggoota darbaniif yookaas immoo erga itti gaafatamaa ta'anii muudamanii as sababoota ga'umsi barattoonni qormaata ba'umsaa kutaa 12ffaa gadi aanaa ta'eef keessaa hanqinni ga'umsaa fi kaka'umsa barsiisotaa kaasuun ni yaadatama. Rakkoo kana yeroo gabaabaa keessatti furuudhaaf hojiiwwan adda addaa hojjetamaa akka jiran ministeerri kun ibsanii jiru. Sirna kana hojiirra oolchuufis tajaajila yuunivarsiitii Itiyoophiyaa bara 2019 irraa eegalee hojiirra oolchuuf karoorfameera jedhan ministeerri kun. Barataan waggaa 4 keessatti eebbifamu barnoota waggaa 3ffaa erga xumuree booda gara hawaasa isa barsiisaa tureetti deebi'ee waggaa tokkoof tajaajila barsiisummaa kennuudhaan hawaasa akka tajaajilu isa taasisa. Sana boodas ni eebbifamaa jedhan. Itti dabaluunis baasiin yookaas kaffaltiin bu'uuraa barattootaa ni uwwifamaa jedhan. Sirni kun barattootaaf barumsa isaanii qabatamaa gochuuf caalaatti bilchina akka qabaatan kan dandeessisu ta'uus ibsanii jiru. Barattoonni ogummaa barsiisummaa fudhatanii gara ogummaa kanaatti akka seenan carraa uumuudhaan yeroo muraasaaf hir'achaa kan dhufe barsiisota gara ogummaa kana seenan akka dabalu kan gargaaru ta'us ministeerichi ibsanii jiru. Madaallii tibbana barsiisota irratti geggeeffameen hanqinni barsiisotaa 100,000 akka jiru kan hubatame ta'uu Profeesar Biraanuun ibsanii jiru. Qaawwa namoota gara ogummaa barsiisummaatti seenan sirreessuu fi sirna misoomaa kallattii hedduu qabu keessaa tokko barsiisonni sirna faayinaansii biyyattii keessatti qooda mataa isaanii akka qabaataniif akkasumas baasii jireenyaa akka dandamataniif baankii barsiisotaa hundeessuu akka ta'e ibsanii jiru. Baankichi waggaa tokko keessatti hojiitti ni seena jennee eegna kan jedhe Profeesar Biraanuun bara 2019 sirna tajaajila yuunivarsiitii Itiyoophiyaa keessa seenuun isaa hin oolus jedhanii jiru.